Taa'ii. Dhageeffadhu. Kabajaa namaan qabdu ilaala. Na dhageeffadhu kaa kabajaa fi jinniin hin jiru bakka kanatti. Astaghfirullah yaa rabbi ati na baasi. Kabajaaf jinniin hin jirtu amma biyya kana keessa. Ataanuma dandeesse maa magartuun danda'ii jirti. Sifiriidha. Keef natti hin dubbatini. Nama si kabaje nama siif yaadu hin feetu yaani. Osoo nan imma si yaadu baadhee beeqilee si galchuu danda'a. Anam argee bara. Anamma diinii kiyya eenyu firri kiyya eenyu. An bakka ani hin fedhu bakka dubbatina bakka. Waan feete godhiitii mana kana garuu gadi hin baatu. Adiidha rakkoon si danda'a yaani namni kun yookiin akkanaan sin beeku jaallattee sin ta'u akkas ta'u. Jaaladhee maraataa sin jedhanii. Adiidha waan feete jedhabdi. Maraataa sin jedhanii. Eenyuun naan jedhee anu si argaa jira bara. Laa fayyaan qabdu jecha maan kun. Kalaas fayyaan qabdu dhuguma kaa. Akkati nama faana waliin galle, akkati nama faana teessee nyaanne, akkati jiruu kee hin jiraanne sitti xaxanii jiranii sin jechaa jiran abbaayye. Kalaas. Kanaafiyyuu asumaa hin baatarra na ajjeefta malee mana kanatti. Dhimmaa dhugumayyuu na shakkisiiste dha ishuma kanayyuu hin feeta na fakkaate kana si tumtee sirra ciifte isa feetaan si'a. Nama adabaan si yaadu hin feetu. Yookiin immoo nama kun akka warraadha sabboontu sana carqii maree si agarsiis darbu sana feeta ishii maal feeta? Anillee adda waas gala atillee boru feestaalatti uffata guurtee naa galta. Laa nama akkasii akka hin taane dhibbaan hin beektu. Kutaa hirribaa kan kee akkamiin beektu? Kutaa hirribaa anumatu bira abdii soqaa waan itti muqabaa miidhama qaba mucaan kun jennaan aniskii waarraa bara jedhee an jaalladhee miti siin jedhe aniin kunuu bar mucattiin. Taa'e amma abdii. Assalamu alaikum ashama argafune kabajamtoota furdiftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu viidiyoo kalee abdiin gadhiisee argitanii jirtanii video sanarratti namni hedduun illee komii qabdanii namni hedduun illee natti aaraa jirtanii immoo kaleessa akkanani waan magartuun walii galtee godhee isatti fidee itti fakkaatee natti illee aaree karadhee dadhabee nadhiitee illee deemee jechuudha halkanuma sana mana kanas hin bullee nadidee jechuudha. Har'allee guyyaa guutuu akkanumatti bilbilee dadhabee sa'a fuxuraatti illee kottu jedhee karadheeni dadhabee aniin kunis jalaa hin jiruuti akka waan ani abdii kana dabarsee namtittiitti kenneefaa fakkeessitanii ijoolleen koomantii badaa barreessaa jirtanis ni jirtanii homaa jechuu miti viidiyoo namni mare haga dhumaa dhaggeeffadhaati yaada keessan itti kennatu waan feetan barreessuu mirga qabu. Abdii kana osoon dabarsee isa kennuu barbaade ijoollee kiyyaan gaafa shinnatti dhaadattu dhagahaa turtanii. Abbaa manaa kiyyaan anaan waan ishin aniin jedhin hin jiru aniin kunuu waan ishin na goote waan ishin na akkaataan ishin itti natti dhufte anayyuu mataa kanan na zooree jira jechuudha dhugaa an dhaabbatuu kiyyaa fi dubbatuu kiyya laaltanii aniin kunis immoo waan hojjedhes waan godhes kana jabina kiyya jedha bakka jabduudha naan jechuu qabdaniyyuu maaliifuu waatu asasitti na qabee miila kana hunda na qaqqabee ani waan ishin naan jettu kana guutumaan guutuutti hin fudhatini waan hin beeku hin jiru jechuudha garuu namiin kun fagoo taa'ee waa hedduu namaan jedhaniin kun beekee miti kana guutuu kan godhaa ture mucattiin dhuguma dubbatuuf waan ulfaataa wayii ofirraa qabdi harkini ishiidhaan qabe kunuu harki na hadoodeenaan ifuu ani jaalladhee akkas hin goone kalee suniin kunuu jabina kiyyaa fi hagarraa rifaatuun narraan banne magartuu kana jechuun dhugumaan waa qabdi dhibbaan dhibbatti jechuudha haati sabboontuu kanan gootu magartuutu dubbii qabaa isa ani hin beeku isaaniif rabbitu walitti qaba isiniin kunis wanti beektan hin jirru garummaa ani ishiidhaan gowwoomuufis miti abdiis dabarsee kennuufi miti amma abdiin ni dhufaa waan inni jedhus walumaan laalla anis immoo jecha keessan hunda guute abdii qabuuni teessisuuni ni yaalaa isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya aga dhuma viidiyoo keenyatti na hordofaa isiniin jedha. Seeni abdii. Seeni taa'e. Maaleykum salaam akkam. Jirtaa? Alhamdulillah. Maali badee kana utaaltee kalee akkana si deebisu soosi kadhadhu kabajaan qabu ani haadha ilmaaniiti bara. Waa'ee kabajaatii fi ta'i maaliree namni si biratti kabajaata kan qabu akkamittiin anaa fi magartuu waliin madaaltee laa kabajaa qabas an si bira kabajaa qabaami an si bira kabajaa qaba ati na kabajita si kabajisa maana sobaa fi maan afaan mi'eeffachuu dhiisaati mee na kabajita jedhe si kabajnaanu mana kiyya si waamee dhaaname bara
na kabajjee jennaan bar magartuu deemtee na waamtee anaa hirriba irra jiru maal yoo gatteessistee hiriyyittii tan teetii yaa waliinuu nyaattanii dhuddanii waliinuu narra sirbaa jirtanii kam tureetti kiyya magartummaan kan amma barbeekee waan hin fakkaanne naasa amma barre dhageeffadhu ko anamma wanni dhufee barre waan ati na kadhattee dhiifama sii godhu maaliif miti amma booda diinota kiyya sobaa waliin hin jiraadhu dhugaa ammoo itti muun dirqama kiyya hanga si kabajjaa atilee mana kabajjita jedhee beeka garuu akka ati nan kabajjine kaleessa si arge hiriyyittii tan teetiin waliin nyaatanii dhuddanii waliin eeganarra sirbuu fi fedhii qabaattanii eega yaada agasga'u qabaattanii arrafee hirriba yoo quufe maan rakkoo qaba yoo narra sirbitan yoo fidde maan rakkoo qaba anaa hirriba irra jiru kutaa hirribaa magartuun beettee kutaa hirribaa na usseente abdi dhaggeeffadhamame waa takkamee nana qoko kutaa hirribaa kan kee magartuun beetteeti ka atiif isii waliin beenne ka waliin nyaatanii dhunne kutaa hirribaa kan kee kunoo kutaa kana jettee kifilii mana kan kee guute kana hunda keessaa kutaa hirribaa kana beettee seente natti hin beettu mana kana magartuun atiif magartuun waliin beettan sa ati nama naa yaadee jiru akka rabbiitiif bahe malee kaleessummaan ajjeesuudhaaf isin kutattanii tan dhugaa dubbachuudhaaf garuu rabbi dhageeffadhu ka rabbi kana dhaggeeffadhu ka kee qofa naasa sitti maa dhagaye qocaa fi illeetti fiigichaa fi dorgommii wayii waamanii jedhan qocaa fi illeetti jedhan akkasitti dorgomanii fiiddee qocaa si muranii jennaan rabbi keessa jiraa jedhan kanaafuu akka isin kaleessa na gootaniif hadha silaa abdiin ijaan hin argitu fixadhu rakkoon qabu wanni ati na goote waan magartuun sun na goote naa wayyaa jiru dhaggeeffadha waan magartuun sun na goote naa wayyaa jiru dhaggeeffadhu magartuun sun inumaayyuu an waan magartuu inumaayyuu bar magartuu bar diinatiyya beekaa ofirraa eega siyoo fira kiyya si beeka ofirraa si eega atiin kun immoo osoo waa hunda beektu akka nama hin beekne ammallee waan biraan fakkeessin sitti maani magartuu kee kanaan ijumaanu kaleessuma arge jedhe kaleessuma argite kaleessa ijaan argite akkamitti mana kee ati no ana laal kijibuma kanan barbaadu an duuditi ya kijibuma kaleessuma kijiba dhiisi dhaggeeffadhu nama kaabdi kaleessuma argitee tiri ayyee dhaggeeffadhu la duruma kijibuma tokkoffaarraan kijibinka kijibne dhaggeeffadhu viidiyoo nani gadhiise sana iimeela kee irratti ijoolleetti kennee gadhiise dura ilaali adda baafadhu jedhe ilaalullee adda baafadhu kana kaa kunoo rakkoo kan si miidhullee kana waan namni jedhe nageessu mataa jabaata leesh dhaggeeffadhu laal maal waan feeta sirba anaa miti waan feeta situ miidhama anaa miti bara maal miidhameeti ka isin silaan ajjeesuudhaaf ka isin ajjeesuudhaaf natti wannaa gootan maalati dubartiin eessa biyya eessatti si ajjeeftii magartuu sodaatta lana garuu maal goota ka irra jiru to mucatti jinniishin nama sodaachisa shuufati dhaggeeffadhu abdi kan anaan daqiiqaa kanatti akkas goote bar siin torbee kana guutuu waan si goote ani bakka kalee irraa baradhe dhugaa sitti muudhaan atiin kunis jaalattee miti dhaggeeffadhu ka anuu kalee sirraa baradhe anuu kalee sirraa baradhe kala mee maal narraa baradhe akka fira fakkaatteeti diina kiyyaa mee namichi mana kiyya natti dhufte mana kan keeti eentu si fide eessas beetti mana kan mana kiyya kan fide iriitii kiyya maa iriittiin kan kee akkamitti akka ishiidhaa si nyaattee ba'uu ishiin kun dhutti dhufte banteef haadha sabkee bar fedha jette seensifte nama nagaa fakkaatte seente as geesse mucattiin kun anitti dubbatus dha'uus hin dandeenye magartuu kana waata sirranna ulfaatan sitti ma akkasi waatu nas waata siinillee isuma si jaanjessaa jira amma ani sifaana kaanii qaaquuf miti amma kan asitti si waame bakka sansalatumaan asitti hidhamuu qabda manuma kana gadi sin baatu maa maraataadha si hin la maraataa taate fayyaa hojii sin deemtu la abdii dhagayta nama dhagayati mee hin dhageessu miti ani immoo sin gadhiisu gaasitti maaliifuu namni biyya adda addaa irraa na bilbilee abduma nuu qabi yoo duniyaa taate si gargaarraa hojiirree haa dhaabu bilbila magartuun illee jalaa cabe sanas ni binnaafi jedhan mee maalati akkas kan godhatu nama dhagaye mee namas dhagaye ofis dhaggeeffadhu namallee dhagahu ofillee dhagaye maali jedhan egaa kalaas yaani manni antaa wayitu hin jiru mana qabaami mana keetti hin galtu abadan la mana kee eenyu galsiin jedhe eenyu si gadhiisa kalaas firan qabu mana maalii qabda as keessaa firan qabu kalaas
Fira nuundu firan qabnu balayya rabbiiti abbaki. Firan qabu maaliin jedhini firaamiti sitoo fitti laafa. Abdi sitoo fitti laafa. Amma kalaas watakka waan kana wannummaan takka waan takka natti dubbate. Maal sitti dubbadani kalaas mee ani maal si waame? Amma maam tede. Ani waan si waameef mana kana gadi hin baatuufi. Kalaas. Yani magartuma asnaataa kaa. Aadiidha waan feetetti fudhadhu hojii sin naqxu mana asii sin baatu asuma teessa. Halas. Magartuma faatinaa hootaa jedhi kaa akka sabboontu nu waamte. Magartuuf jinni ati maal ta'a ati magartuun bara mataa si naannessitee tasla magartuma naaf hootaa haara jecha kaa. Ati haa ta'u magartuma iyyuu haa ta'u taa'e atati. Ani akka magartuun. Anas ta'a magartuu nan waamta. Eenyu la magartummaa osoo magartuu si waamu barbaade kaleessa sitti waan fedhe si goosisuu danda'an nama akkasii akka hin taane hin beekta. Amma ati magartuu nan waamta as teettee agati waan feete na goosistuu taa'eeti isinii salaata jecha. Maa rakkattee nuu salaatta nama si miidhu sanaan sodaanne namaa na sodaatta obboleessa kiyya. Aniin barsitti mee baraan dirqamaan ilma namaa kana taa'e jedhee qabuu hin danda'u garuu immoo aga obbolummaa rabbii aga namni eessaa na bilbilee cinqamu kana gattaa'ee ofirra gattaa'ee of dhaggeeffadhu siin jechaa jirati maal taate? Maal abbaan maal eenyuun sobaarta dha? Yaa rabbi kii ati ishee maal masiin jedhaati? No eenyuun sobaartaa siin jedhi bara anama kana jaabar eenyuun sobaartaa. Eessa deemtame? Ati magartuun duro kama wallola qabdan sanii? Eenyu lola qabna? Oo moli araaramtanii mana kan keeru. Ani naraaramne ammallee naraaramne aniin kunuu lisaana kana raba kiyya kanan na qabame ishumattuu dubbatu dadhabee siin jedhe. Wanni an jibbu maal beektaa kijibu jedhan. Ati kijiba rabbiin nama arga rabbiin hin beektani dhugaa rabbii sitti maa ani magartuu kana waan ni wal beeku hin jiru wal argee hin beeku waa takkaas. Kalaas ani mushaati bee sitti maa waa takka. Ani wata kanatti dubbatin yaaki. Dhaggeeffadhu atiin kun ilmoo kiyya naan caattu ilmoo kiyyaan na dorsisaa turte barishii ilmoo kiyya naan caattu garuu. Ilmoo kiyyaan ilmoo kan kee amma dubbii dhugaarii dubbii. Hayyee. Aniin kun ilmoo kan kee siin caaltu. Naan caaltee dhugaa. Kanaafuu ilmoo kan kee siin ajjeessa dhageeffadhu kaa ilmoo kan kee hin ajjeessa siin jennaan ilmoo kan keeti ana jijjiiruu dhufte jecha. Si jijjiiruuf hin dhufne ani ammallee si qabuuf taa'ii. Dhageeffadhu. Kabajaa namaan qabdu ilaala. Na dhageeffadhu kaa kabajaa fi jinniin hin jiru bakka kanatti. Astaghfirullah yaa rabbitti na baasi. Kabajaaf jinniin hin jirtu amma biyya kan keessa. Ataanuma dandeesse maa magartuun dandeeyyatti. Sitti biyya. Keef natti hin dubbatini. Nama si kabaje nama siif yaadu hin feetu yaani. Osoo nan immoo si yaadu baadhee beekilee si galchuu danda'a. Ana margee bara. Anama diinni kiyya eenyu firri kiyya eenyu an bakka an hin fedhu bakka dubbatina bakka. Waan feete godhiitii mana kana garuu gadi hin baatu. Adiidha rakkoon si danda'a yaani namni kun yookiin akkanaan sin beeku jaallattee sin ta'u akkas ta'uu beeku. Jaaladhee maal maraataadha sin jedhanii? Adiidha waan feete jedhabdi. Maraataadha sin jedhanii? Eenyuun naan jedhee anu si argaa jira bara. Laa fayyaan qabdu jecha man kun. Kalaas fayyaan qabdu dhuguma kaa. Akkati nama faana waliin galle, akkati nama faana teessee nyaanne, akkati jiruu kee hin jiraanne sitti xaxanii jiranii sin jechaa jiran abbaayye. Kalaas. Kanaafiyyuu asumaa hin baatarra na ajjeefta malee mana kanatti. Aywa. Kalaas. Keef haay nama dhageessuuf hin dhageessu ashii maan sii wayya. Kabajaa namaa godhadhu xiqqoo. Maal ta'uu dhabe kabajaadhaaf? Maal ta'uu dhabe waan namni siin jedhe xiqqoo. Mee magartuu tanteessaa waaman. Maal rakkadhee waaman? Maa kalee maa waamte? Isintu fide bar. Kalee maa waamte? Eenyu hin waamne siin jedhe dhageessee dhiiftee furattee si liqimfamini rabbiin kan caalu hin jiru rabbiin na argaan hin waamne siin jedhe. Eenyu? Magartuun uluma nabbanattee seentu argee siin jedhe. Hadhaa'oo maal taatee maa ulaan banate? Maaliif waamani ba'a? Mee itti bilbilee? Si miidhuuf waame ati bilbilaa. Laa itti bilbilaa dhume mee itti bilbiliiti abdiin kun waas jira. Ati maa dhugumayyuu na shakkisiiste ishuma kanayyuu hin feeta na fakkaate kana si tumtee sirra ciifte isa feetaan si'a. Nama adabaan si yaadu hin feetu. Yookiin immoo nama kun akka warraadha sabboontu sana carqii maree si agarsi darbu sana feeta ishii maal feeta? Anillee hadhaa'oo as gala atillee boru peestaalatti uffata guurtee naa galta. Laa nama akkasii akka hin taane dhibbaan hin beektaa garuu immoo aniin kun kan hobsa horadhee kan si duukaa akkana deemu osoo ishiin akka saree na arrabsitu osoo ati akka saree na gootu mucaan kun boru hin jijjiiramaa jedhanii namni immoo adaraa nama meeqaan narra jira beektaati. Ati garuu kana guutuu yaaddu. Anaaf kabajaa xiqqoollee hin qabdu kun waan gochaa jirtu argaa jirtaan tire. Maali? Amma ati eerfoonii gurra keewwattee waan ana yaa kii mana kan keetiin na waamtee na rabsina.
Asii arrabsaan jiru bara. Siif barsiif jechaa jira. Na yaadi. Wallahi kana booda maan sitti mawaata. Dhageetu dhagee har'arraa atiin kunis mana gabbaate bakka ati deemtutti ishiin soqxee si argiti asitti soggoo argitu ati sabkee bara kana nagootee laate jechuu dandeessa garuu kan rabbiin natti argu ijoollee kiyyaan sii kakadhani dhugaa. Ani magartuu faana waamuma takka hin qabu takka ijaan argeen beeku viidiyoodhaan beeka waan feetes jettu suuf abdii akkamitti dhuftee taphatanii ijoolleen asii yaa'anii ulaa bananii haadha sabkee barfedhan nama seensisan isaan maal godhume namni kun afaan takka osoo sitti haasa'u seensisan aniin kun akkamittiin siin akkas si godha abdii siin beesitti fakkaatuu danda'a dhugaa sana uumaa bantiree balbala. Bani kawan ishiin natti himte waa hedduu jira bara. Kotaa hirribaa kan akkamiin beekte? Kotaa hirribaa anumatu bira abdii soqaa waan itti muqabaa miidhama qaba mucaan kun jennaan aniskii waarraa bara jedhee an jaalladhee miti siin jedhe aniin kunuu bar mucattiin. Taa'e amma abdii. Narraa gataa isin deemuun hin jiru. Maa waliin deemee? Narraa gataa isin. Taa'e abdii. Nadhee. Naa waliin sila uumaa. Kalaas hin baatu. Sabab hin baatu taa'e tasgabbaa'e bas. Mana kee garuu barbaada. Masni keetu tokko hin jiru kun mana keeti mana kutaa tokko sii kennina kalaas. Laa hin barbaadu amma booda amanii mana namaa galu. Hin amanii niti taa'e amma bakka. Abadan hin baatu. Abdii taa'e. Abadan. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa abdii akkuma argaa jirtanidha kunoo bishaan gannaqee asiira gannaqee aniin kun kaa'umaa miti waa hundayyuu danda'uu qaba garuu immoo mucaan illee dhugaa qaba isiniin kun illee natti murteessaa jirtanii maaliif iyyuu ishii kana ogguu asitti argu baay'ee rifate anillee baay'ee rifadhee isaa mitiiti aniin kunu waan hin dubbatadha jedhee keessa kiyya jiru kana wanti ta'e gaaddidduu akka waan ishiin qabdu afaanuma kana na qabeechuudha waan inni na hasa'a jedhe dhiise waanuma na waan mucattiin kun baattee deemtu ani beekuu hin dandeenye hundaafiyyuu rabbiin haala affisuuti isiniin kunis hundi keessanuu natti murteessaa jirtanii natti hin murteessinaa dhugaa maaliif poolisa waamne maaliif akkas hin goone maafis akkan hin goone mucattii namni yoo ishii bira ga'e bishaanuma ta'a harrabuman nama qabamaa ani arrabsoo meeqanaa arrabsite miiseejii meeqanaa goote waa hunda kana hunda na keessa jira gabbaasee dubbatu dadhabe natti hin murteessina egaa abdii immoo dirqamaan qabnee mana galchee jechuudha itti qollofee jira agabbaan sabkee bar dhufutti diiwaana keessaa gadi hin baasuun jechuudha innama hojjechi waan inni jechaa jiru hundi keessan na jibbitanii ani mana kiyyatti gala jechaa jira aniin kun immoo hin gadhiisuu ijoolleen hedduun isaa cinqantanii abdii hin gadhiisin naan jettaniif immoo abdiin omaa akka hin taane isinillee du'aayii godhaa fi inshaallah biiznillah bakka isaa duraatti deebi'a jedheen abdii qabaa galatoomaa jiraadhaa naaf kalchaa yoon balleesses isiniin jedha.